Harka fuune daawwattoota keenyaa kun qophii DIINQA Oromooti. Qophii DIINQA Oromoo guyyaa har'aattiin waan addaa yookaan keessumattuu gama tola ooltummaatiin waan wal qabatu gaaffiif deebii Aadde Duurettii Taaddasaa wajjiniinanii qaba. Gaaffiif deebiin keenya irri caalaansaa waan gumaacha, waan gargaarsa, waan fakkeenyummaa fi waan namni hundumtuu irratti bobba'uun irra jiraatudha. Meegaa ani dubbisaa jalqabuu koon dura keessummaa koo wajjiniin gabaabinumatti wal isin barsiiseetanii gara ijoo dubbii keenyaatti dabarraa. Aadde Duurettii tole jettee qophii DIINQA Oromoo irratti naa dhiyaachuu keetii fi amma maqaa daawwattoota kootiin si galateeffadha. Obbo Beekan anaanis naaf heeruu keetii fi baay'een si galateeffadha. Waaqayyo si haa eebbisu. Ulfaadhu baay'ee fayyaa ta'ii egaa siin qaamaan si argaa hin beeku garuu miidiyaa hawaasaa kanaan gama marsariitii yookaan weebsaayitii irratti hojii ati goggootu tokko akkuma kana immoo gaaffiif deebii ati miidiyaalee adda addaa wajjiniin taasistu tokko lama ergan dubbisee booda maaliifan immoo qophii koo kanarratti sin dhiyeeffadhu jedheetanii yeroo baay'ee dhiirota qofaa dhiyeessitaanis waan irratti iyyatan irratti dhiyaatedha waan ta'eef atillee tole jettee dubartoota Oromoo haadha Oromoo bakka naa buutee naa dhiyaachuu keetiif ammas kabajaa guddaan sii qaba. Mee hiiki ati dubartiidhaaf qabdu ati dubartii Oromooti. Ani ibsuun dura maali mee mudannoo keef muuxannoo kee irraa duuba deebitee Oromiyaa biyya kee duuba deebitee mee ati ilaalchaaf iddoo ati dubartii Oromootii qabdu maal fakkaata? Abbaan illee of hin tuffatu garuu maali wanti ati itti laphee kee keessaa hin banne yookaan nuu himuu barbaadu daawwattoota kootiifis? Ani kan laphee koo keessaa hin banne waa'een dubartootaayi. Dubartoonni furtuu rakkinaa hiyyumaa firtuu bilisaati jabduu gootaa kan jedhu of keessaa qabasi. Kanattis immoo nan amana. Ulfaadhu fayyaa ta'e. Dhuguma goota mammaaksi baay'ee tarreessuun hin danda'ama. Uummata Oromoo keessatti achi deebinee dubartii fi utubaadhaaf manni dhaabataan jira. Wantoota baay'ee abbaa manaa baay'ee milkaa'e duuba immoo kan dhaabatu dubartiidha jedhu waa baay'ee tarreessuun hin danda'ama afoola keenya keessatti duuba deebinee. Gama biraatiin immoo karaa adda addaatiin aadaa amaleeffataan yookiin aadaa gaarii ta'e jira. Seenaa keenya keessatti immoo hacuuccaan harmee Oromoo irratti haadha Oromoo irratti gahaa ture karaa hedduun baay'eetu jira. Dubartiin haadha gootaati. Ilmaan guddistii hojii baay'ee debil ta'an baay'eedha kan isheen qabdu ka aadaa qotee bulaa uummata qotee bulaa keessatti guddanneetti. Mee sanaan wal qabatee egaa gara hojii keetti deemuun dura hojiin kee hojii ati tola ooltummaarraan yookiin akkaanen government NGO tokkotti hojjetaa jirtu dubartii maqaa dhaateeti. Mee maqaa sanarraa kaatee maqaa piroojeektii keessaa nu yaadachiisuudhaan maaliif dubartoota irratti akka xiyyeeffatte nu ibsitaa laata? Eeyyee.
Wantu kan warra kaas bakka ani bakadhu. Ada ko eeggadhu ati bee. Brenda. Maqaan dhaaba keenyaa Cawwaaqee Guuttataa Aangeessa Dubartootaa jedhama. Tole. Cawwaaqee Guuttataa CG Women's Empowerment jedha afaan Faranjiitiin. Tole. Maqaan kuni maqaa akkoo kootiin ni moggaafadhe. Ayyee. Sababiin isaa akkoon koo nama jabduu goota haadha gootaa dubartiin utubaa manaa ta'uu ishee tokko kan agarsiise akkoo kooti haadha koo wajjiniin jechuudha. Tole. Fi maqaa dhaaba kanaa akkoo kootiin moggaase. Jabina isaanii argeen guddadhee akkaataa isaaniitti nu guddisan duwwaatu hin ta'in akkaataatti ijoollee isaanii guddisatan gabayyoo firisaa sadal firisaa ijoollee abbaa manaa isaaniis immoo baay'ee jaalala guddaadhaan guddifatanii yeroo guddifatanii karaa fagoo deemanii laga bunaa dhaqanii buna funaansiisanii gabaa dhaquudhaan jaalala guddaa humna guddaan duratti dhangalaasanii nu guddisuun isaanii waan hin irraanfatamne na keessa kaa'ee har'a namoonni keenya isa keessa adeemaa jiru har'ayyuu jireenya sana jiraataa jiru jireenya akkoo kooti gadiyyuu kan jiraatan baay'eedha. Yeroon baadiyyaa isaanii wajjin naquu mana godoo keessa kan jiraatanii citaan hin dhimmisaa dubartoonni qoraan muka dugdatti baataniitu gabaa dhufuu qoraan funaanuu laga dhaqanii namoonni dhiirachitti reeppii godhaa dubartii reeppii godhamtee ijoollee godhattee bakkee keessa gangalattu jakoottiin argeera. Yeroo isaan qoraan dugdatti baatanii gabaa dhaqanii argeera. Har'ayyuu isatu adeema. Kanaaf ani inni na keessa baduu hin dandeenye haa ta'uyyuu malee kana kan na kakaasee fi biyya ambaa kana biyya Ameerikaa dhufee yeroon ilaalu bilisa dubartoonni qaban. Tole. Bilisa dubartoonni qabanii bilisuma dhalli namaa qabu tokko. Yeroo arguu sammuu kooti ol ta'a. Biyya keenyaa dubartiinis dhiirris ijoolleennis hundumtuu mirga hin qabu dhugaa dubbachuuf taanaan. Haa ta'u hundumtuu mirga haa dhabuyyuu malee kan keessattuu miidhame dubartii waan ta'eef ani rafuu hin dandeenye. Dubartoonni biyya kanaa haasaan isaanii dhaga'ama. Mana barnootaa dhaqanii barachuudhaaf carraa guddaa qabu. Hojii barbaadan hojjetanii jiraachuudhaaf carraa guddaa qabu. Sagaleen isaanii hin dhaga'ama. Mana keessaa murtee isaan waa bituudhaaf waa hojjechuudhaaf abbaa manaa isaanii wajjin mari'atanii yeroo waa murteessanii sagaleen isaanii hin dhaga'ama mana keessaallee jalqaba. Biyya keenya handaaqqoo tokko baallee qabdu tokko boroodhaa gurgurachuu yoo barbaadde isheen hin haasoftuyyuu abbaan manaa fuudhee dhaqee gurguratu haadha manaa isaatiin hin mari'atiin akka mi'aatti ilaalamtii jechuudha. Kanatu garaa koo na gubee bilisummaa biyya kana jirutu na kakaasee rakkina saba kootii saba koo saba Oromoo biyya koo keessatti jirutu yaadaan rafuu hin dandeenye kana kan na kakaase. Keessumaa biyyattii fiiksistu biyyattii nama fiiksistu jettu kana keessatti egaa biyya Ameerikaa keessa jiraata biyya Ameerikaa kana keessatti egaa wanti baay'eetu jira biilii waan jedhamu jira ati immoo nama bultii ijaaredha moorgeejii waan jedhamu jira biyya Ameerikaa kun liqii mana namatti gurguratee umurii guutuu mana nama kaffalchiisa sana cinaan immoo namnumti tokko gaaf tokko ciiseennaan biiliin ji'a ji'aan naanna'eetu mana guutaa poostaadhaanii sun hundumtuu maallaqa barbaada waan ofirra darbanii namaa yaaduu kun keessumattuu biyyattii kana keessa teessee abjuu kanaa yeroo argattetti danqaa wanti sitti ta'e tarii karaa maatiis haa ta'u karaa naannoo hawaasa koomunitii ati wajjiniin jiraattus haa ta'u ammoo karaa iddoo ati hidhattee hojicha immoo raawwattu yookiin appilaayi gootu biyya Oromiyaas haa ta'u tarii wanti akka danqaatti ati kaaftu
jira laata si danqee wanti baay'ee nagaa wanti seksasii qabu tokko danqaadhaan beekama obstaakiloota kana baay'ata. Wanti sitti dhufee garummoo obsaan irra dabarte hanqinoota ati si mudatanii hanqinoota sana immoo akkuma isaatti malaan irra dabarte yoo jira ta'e nu yaadachiistaa laata tarii. Waan tokko warra kaasuma kana ani baqadhu. Aadde koo eeggadhu ati bee. Brenda. Maatiin koo dhibba keessaa dhibba na duukaa dhaabataniiru keessuyyuu abbaa manaa koo hin dandeessaa kan jedhee na kaaseyyuu tokko isa. Hin dandeessaa. Yeroo baay'een asuma lafan jiraadhu ni Oromoota reefuu dhufe qubachiisuu hojii barbaadu arguudhaan irratti baay'ee hojjetan ture gara waggaa 19 olee. Tole. Garuu namoonni diibiidhaan dhufanii baay'atanii barbaachisni isaa sun xinqaateera yaadii gara biyyaatti adeemuun ni dirqama ta'e. Haa ta'uyyuu malee sodaan koo inni tokko beekumsa isaan qabaa laataa yaada isaan qaba jaalala isaan qaba beekumsa isaan qabaa laataa kan jedhu amma ta'e na keessa deddeemaa ture. Tole. Hin dandeessa hin gootaa kan naan jedhee tokko hamilee koo baay'ee kan na kaasee obbo Daani'el Dafaa abbaa manaa kooti. Tole. Gara biraan immoo obbo Zagayyee Asfaaw hundee local NGO founderidha isaanii ministeera turani kanaan dura bara Haayila Sillaasees bara Dargiisi. Isaanis dhibba natti amananii yaada koo naa fudhatanii tajaajila guddaa naa kennanii ofiisiin isaanii hundumaan nu wajjiniin dhaabate ammayyuu nu wajjiniin dhaabataa jiru. Kan booddeetti nu harkise maayinni akkuma takka jettee morgeejiin jira jireenyi jira isarra darbuu dadhabuutu booddeetti nu harkise. Isarra darbanii maal fundraisingii godhanii waan qabnu gumaachinee gara fuulduraatti adeemuudhaaf kan nu qabee fandi mana namaa dhannee kadhachuu Bible study keessa deemee faranjoota kadhachuu lafa charchii dhaqee nama kadhachuu hiriyoota abbaa manaa kootii kadhachuun yeroo nu fudhate hayyuu malee inni booddeetti nu harkifne yeroo hin jalqabne sa'a 3 jalqabnaa inni kaan addanaa tokko unuma maatii koo bitee obboloota kootii fi hiriyaa abbaa manaa koo taane 3 bituu qophoofne turre. Hayyuu malee egaa yeroo deemuuf qophoofnutti immoo waaqayyoo sa'a 10 akka binnuuf nu eebbise. Waan na mudate egaa waa'ee karaa maallaqaati malee karaa maatii kootii danqaan tokkos na mudanne local NGO karaa hundeessi jabina guddaa malee danqaan tokkoyyuu na mudanne karaa kana waaqayyoo baay'ee na eebbiseera. Baay'ee. Egaa daawwattoota keenya kanan gaaffiif deebii waliin taasisaa jiru Aadde Duurettii Taaddasaati. Waan fakkeenyummaa kan qabu horii hameessa baay'ee bittee biyya keessatti dubartoota keenya harmoolii keenya rakkatoota harka qalleeyyii ta'an gargaaruudhaan kan beekamtuu fi kadhaa isheen amma jettu kunillee kadhaa ittiin bultii jiraachuudhaaf utuu hin taane ittiin morgeejii kaffalachuudhaaf utuu hin taane rakkina fiigicha biyya Ameerikaa kana ittiin salphifachuu utuu hin taane maatii ishee jireenya ishees kennite irratti waan haala isheen itti aadaa isheen itti keessatti guddatte sana keessatti miidhamnii fi miidhaan dubartootaa lafee ishee waraane gama kanaatiin maaliif gahee anarraa eegamu mul'atana keessaa na nyaatu dhimma ittiin bahu kan jettuun irraa kaateeti. Egaa Aadde Duurettii waa'ee abbaa manaa keetii waa'ee obbo Daani'el Dafaa guyyaa biraan itti deebi'a isas qaamaan miidiyaa kanarratti fidachuun koo hin oolu yeroo baay'ee nama sabboonummaa
Oromoo quuqama Oromootii fi waa baay'ee dubbatu ta'uusaa bifa adda addaatiin nus qubanii qabna. Akkasuma immoo ta'ee sabboonummaa sana Oromummaa quuqama Oromummaa qabaachuun kun immoo siinis akka inni utubuu fi gaachana akka inni sii ta'uu fi keessumattuu gama maatiitiin deeggarsa kana argachuu keetiif dhuguma kun fakkeenyummaa dabalataati. Egaa erga akkas jenne waa'een tola ooltummaa isin biyya keessatti taasisaa jirtan kun keessumaa ati dursitee taasisaa jirtu dubartoota Oromoo wajjiniin taasistu kana keessatti yeroo meeqa gara biyyaa dhaqxee tilmaamumatti yoo exact beekullee baadhe immoo hamma hameessa yookiin saawwan meeqaatti dubartoota Oromoo biyya keessa jiraniif gumaachiteetta? Baay'ee gaariidha. Ani walii galatti gara si'a 8 caalaa deemeera. Kanumaaf. Yeroo duraa si'a 2 kanan dhaqee naannootti Waaqayyo na waamee na erge kana daataa sassaabbachuun waan irra jiruuf dhaqee. Tole. Yeroo duraa hamma ta'een milkaa'e naannoo Finfinnee hojjetoota yookiin immoo beneficiaries hundee beneficiaries dubartoota interview gochuudhaaf hamma akka gargaaraman karaa dabaree kana waa'ee dabaree kana baay'ee siinni ibsa gara fuulduraatti. Tole. Isa gaafachuu naqe milkaa'een ture. Haa ta'uyyuu malee baadiyyaa dhaquuf hin milkoofne maaliif obbo Mallasaan du'anii haalli isaa gaariin turre dafee akkan deebi'u ta'eera. Tole. Ammas garaan waan nan ciifneef deebi'een naqee gara baadiyyaa maatii koo wajjin obboleettii koo Aadde Miliyoonii fi mucaa obboleettii koo Aadde Amartii wajjin baadiyyaa dhannee gaaffii tokko goonee. Inni waan garaa nama badeessu ishee kana dubbatiin darbuun barbaadu gaafa sana gaggaafataan deeman ture na irraanfadhe ijoollummaatti naqee baadiyyaa garuu nama gaggaafataan naqee lafa Waaqayyootti ni erge kana. Kan nama dhibu mana dubartii tokko firuma unuu fi firoomti xinnoo ishee fagaatu malee very desperate taatee abdii kutteetu saaxiin ittiin awwaalamtu mana ishee keessaa qabdi turte. Tole. Yeroo nuti gaafannee hin naate feentii gootee hin kuftee maqaa koo beektu an akkan jiru beektu jettee boossee. Okay. Ishee ol qabuun ishee sammuu ishee walitti fiduun ishee waaqa kadhachuufin ishee jajjabeessuun yeroo gara daqiiqaa 20-30 nuuf fudhatee hin naate. Unus yeroo saaxinii san hagarre hin naane gaafannaan jalqaba abbaa manaan koo na jalaa du'e lammata heerumnaan abbaa manaan koo ni lammataa waan qabu na jalaa fudhateetu manaan ari'u. Amma firoota kootti hin deebi'ee firoonni koo immoo akka waan badiin kan kootii ilaalan dhuguma badii kootii jette. Kun immoo lakki badii kee miti ati dhala namaati. Abbaa manaa keessa duraatu waaqatti jalaa fudhate. Inni kunis immoo dogoggorrii dhumaanii isaamee si ari'ee ati nama. Jennee Waaqayyoon kadhannee fi inni ittuu hojii kanatti akka baay'ee hojjedhuu fi dhugaadhumaan akka rafee hin bulle kan na godhe tokko isadha. Egaa yeroo sanatti atattamaan lubbuu ishee oolchuu waan irra jiruu fi maatiin dhumti isaa biteetti kennee isa booddee dhufnee dhaaba kana Kolombos Ohaayoo keessatti dhaabuu eegalee jechuudha. Baay'ee garaa namaa nyaataa dhuguma dubbachuudhaaf taanaan nama of ajjeesuudhaaf mi'a qopheeffatee sababii rakkina sababa homaa miti sababa rakkinarraan kan ka'e murtii kanatti nama adeemu lubbuu tokko qaqqabuun isiifiyyuu hammam boqonnaa sammuu akka inni ta'u gaa situ beekaa isa dhaggeeffatuufiyyuu kun boqonnaa sammuuti akkuma kanas immoo gaaffii dabalataa gaaffii anoo maal godhee nama keessa kaa'a. Kana qofa immoo miti dubartoota meeqatu tarii kanaan kan nuti hin beekne meeqatu du'aan biyya lafaarraa boqote kan jedhus dabalataan immoo akka baay'ina keenyaatti akka saba Oromootti immoo tarii lakkoofsa dubartoota Oromootiin meeqatu immoo ammas rakkina keessa jira kan jedhu waan baay'ee sammuu waan namaa nyaatudha wanti jiru gaa. Egaa kun mul'ata qajeelaadha Aadde Dureetti. Kutaa 1ffaa kana caalaa deemuu hin dandeenye asuma irratti hin xumuraa kutaa 2ffaatiin walitti deebinaa yeroo gabaabaa keessatti dhiyaattee gaaffii deebii miidhagaa kanaa fi garaa namaa rukutu kana kennuu keetii fi maqaa daawwattoota kootiin si galateeffadha. Baay'ee galatoome. Daawwattoota keenya.
jedhamu hidhaan noora koosat maxxaneera jedhamu hidhaan noora koosat qabateera jedhamu seenaan lubbuu koosii waamameera jedhamu.